هيه سربا أني توك إنه يادتا رب رحمتها أقول في قادس عبد الله كيرو متى توتا هين جرجرت سوتا كيرو متى توتا بري إن جرجرت سوتا بري إن جرجرت سوتا ها حاجة توكو إنه يادتا جيني قيام بهو هل كلمنته ديني ألا دفي بروا فرنونته بروا فرنونته هادون تكاديتي تاكانو بريتي كاكا خينيان جيرو برخان قبرو ماميتي برخان قبرو ماميتي Uto biya kamnu biya tenyadamne uso ada kamnu ada tenyadamne uso afan kamnu afan kenyadamne akabala muka barfafajane hafne barfafajane haf Gaddis Abdullahi tokko ammallee nu jalaa hafne jechuudha sanii akkam ooltan Oltaniin daganne bultaniis hin daganne akkam bultanii yennaan akkatti bulee abbumaatu beekaa jan akkami olteennaan akkatti oolees walumaan agarraa je Oromoo fi Oromiyaan maal keessa jirti biyya san keessatti tokko malamaan jedha Indutana media Somali kaisan diddemu ture amma kawarra khotte duda kanas tikunin idadde malif nanna waxewan demu fi ulla xewan demu be xum barbaachisaadha jechuudha يا حبيبتي ازيك انت وحشتيني قوي يا ايده وحشتيني قوي ما شاء الله ان شاء الله والقرة So, marin jechu barbaade duraan dursa torbaan irra dabarre kun torbaan hedduudha torbaan waa hedduuf keessa hammatee ture torbaan waa hedduu qabu team Minnesotaadhaan congratulations jedhanii kubbaa miilaa geeba isin nu galchitanii ulfaadhaa galatoomaa warri Torontootis lammaffaa bahee isinis baga gammaddan walumaanuu isin cufti ilmaan keenya kan fudhatis kan fudhatinis Cufte keenya wanni guddaan isin wali dhuftanii wal agartanii wajji taphattanii waan hammattanii adda deemuudha. Warri idmintaniis aadaa Oromoo akka gaarii garsiistanii ulfaadha. Maaliif hoggaa waan gaggaariin hedduun argamu bakka jirru galatoomaa baga gammaddan waliin jechuun barbaachisaadha. Hamilee walii ol kaasuunis jechuudha. Warri idmintan fuulduraaf koominiitiilee Noord Ameerikaa jirtu tanas mee afeeraa akka hawaasaatti achirratti qooda fudhatan. Maaliif koominiitiin cufti muuxannoo adda addaa qabdi meebii muuxannoo tana cufa waliif fidan tokkoffaa bahuu dandeessu amata kanas lammaffaadha lammaffaanis waan gaariidha dhugaa rabbii baga jiraattan ilmaan Oromoo bakka iyyuu jirtan korri adda addaatis deemee wanni waa hedduutu deemee waa hedduu deemee adda bilisummaa Oromootis biyya keessattis kora godhatee walgahii godhatee walgahii miseensota saharee waan ni godhe ala kanattis korri adda bilisummaa Oromoo Noord Ameerikaatis deemee cufumaafuu baga wanni kun cufti tahee nama wal mari'atee waa godhaa nama wali dhufee waa godhaa ma wali dhufiinsa dhugaa ta'udha irra diddibaa odoon ta'e wanni onneedhaan godhan takkaruma taati rabbi waan cufan waa taasisuu meenna wali dhufiinsa dhugaatis rabbi haa godhuu jenna moo cubbuu tokko fi soba tokko dhiisuun gaariidha Oromoon waan garii sobaa dura dhaabbachuu danda'udha qaba sobni hawaasa balleessa beektu guyyaa tokkoof hoy guyyaa tokkootiif jettee waan guyyaa tokkoof hamilee namaa gammachiisuuf jettee sobuun gaariidha miti qabsuufis hawaasaafis gaarii miti irraa if eegaa jechuu barbaanneeti kanaa ol keessa gabbuunee naasoynu kaan waan tokko wahuma na ajaa'ibsiise tokko nan ajaa'ibsiisulleedha nan ajaa'ibsiisu maaliif nan ajaa'ibsiifne muuxannoo background maatii waan hin qabuuf nan ajaa'ibsiisu
maaliif nan ajaa'ibsiifne diinni keenya biyya san keessa sabaa sablammoota hedduutu jira haa jiraatu sabaa sablammoonni biyya takka keessa waliin jiraachuun guddina sabaa sablammoota kana namuu naannawa isaa qaba cuftinis bakka hidda dubbee qaba bakka irraa dhufe burqaadha qaba jechuudha naannawa san keessa yoo laaltan Somali region Afar region Maan region namuu qubsuma isaatirra jira jechuudha nagaan qubsumti Oromiyaatuun ta'abbaa taateen beekamu fakkaata keessafuu ta Oromiyaa bahaatana namuu keenya kopha qabna Oromiyaa waliin qabnaan kun ballatee deemaa jira jechuudha wanni amma daangaa dabree amma keessuma Oromiyaa bahaa keessafuu keessa seenamee wanni godhamaa jiru kun yakka oliiti jechuudha amma obboleeyyan keenya waggaa ooyiruu keessa ajjeesanii agarra makaraa gooroo guutuutti nama ooyiruu isaa qotatu liyyuu hayiliin Soomaalii seentee ajjeefte okay mootummaa harka keessaa qaba haa jennu hoggaa waan tokko barreessinu mootummaa harka keessaa qabaa jenneetuma barreessinee waan nama san jibbinuuf usnamoo warra miidhaa ummata kanarraan gahaa jiru kanaan daangaa dabartanii jechuun namarra jira okay namni tokko ta dura diina toftaa fi tarsiimootiitu jira diina si balleessee lafti tuntiyyaa jechuutu jira jechuudha lolli daangaa ka Soomaaliin amma kaaftu kun waan arra jalqabee miti waan torbaatamoota keessa jalqabe waan itti amanani hawaashii gadiin keenyaa jechuudha waan sammuu isaanii keessa bara dheeraadhaaf goote hawwii isaanii ta bara dheeraa sanni milkeeffannaadhaaf lola kana dadhabbii mootummaa kanaa arkanii hawaasa meeshaa maleeyyii arkanii itti seenan malee ka mootummaan kun qofti qindeessanatti hin fakkaatu mootummaa kana gaafa warri immoo barreessan kun recognize gootanii mootummaa dheettan I was opposing that ammallee an dhugaa ummataatiif hin dhaabbadhaa jechuudha at least hoggaa barreessitan okay wari bu'insa daangaa mootummaatu godhaa jira it is true it's part of it garuu akeekaa fi kaayoon warra Soomaalii ilaa hagaa hawaashii gadiiti jechuudha at least waan kanani furraa ummata keenya fixurraa ibidda keessa lafa gaddeebisaa jechuun isinirran turre kana wanni ninjoof waan hin barreeffama tokko arkuuf hin jaa jibbannuma nama tokkootiif jennee dhumaati ummataa ta'umtu tana dhiifnee bakkuma jibbinu qofarra fuula deebisuun gaarii natti hin fakkaatu jechuudha kanaaf imaamanni Soomaaliin hawaashii gadii qabdu eegumaan dhalattee imaamata san qabdi jechuudha kunis asii gadiin kiyya kunis asii gadiin kiyya garuu Oromiyaan baa akkuma walii galaattu abbaa hin qabu jechuudha so ummanni Oromoodhaa falatti barbaaddachuu qaba namni sii dubbatu hin jiru namni waa sii godhuu hin jiru siitu ifii godhataa jechuudha kaniin jechuu barbaadu naannawa dirree dhawaatti ammallee wanni deemaa jiru Oromoota hiyyeeyyii lafarraa buqqaasanii namni qabaattuun ganda qoreedhaa tasa'aadaa jedhamtu ummata Oromoo kanaan nawa san jiru hiyyeessina cinaa jiraachuu hin dandeettee gaafa lafa siitirraa buqqaaftu kana interview warroottan achirraa buqqaanii agarree jechuudha ana Israa'il xiqqoodhaa jettee hoggaarra dhaadattu magaalaan tun bulchiinsa ni qabdi moo bulchiinsa kanaaf Oromoon duun okeeyidha moo achi manarraa dhiibamaa jiru kun lafarraa dhiibamaa jiru kun waxaniidhaa miti akkasi beekta waxanii fi baadiyyaa namaan jettani namni baadiyyaadhaa dhufee dirree dhawaa jiraatu mirgisaa dhiibamuudha qaba dirreen dhawaa ta nama achi dhalatee qofa Oromoota bakka biraa tan hammanne ta alagaa ollaa dhuftee hammattu tun dirree akkamii jechuu barbaadeeti kana ummanni Oromoodhaa waan dirree dhawaa keessatti qaba warri sooreeyyiin kun yookaan qabaattoonni kun miidhaa ummata Oromoorra gaggeessaa jiran laala naannawni kun yoo bulchiinsa qabaate bulchiinsi haqa namaa eegu dhugaa namaa laalu yoo jiraate miidhaan ummata Oromoorra deemaa jirtu ka ajjeeftan dhiiga ganneexan namni isin gaafate hin jiru kaan ammoo lafarraa buqqaastan kana I think bulchiinsi yoo jiraate yoo bulchiinsi hin jiraanne warri federaalaa kun yoo gurra qabaatan yoo ija qabaatan magaalaan tun federaala jara jirti mirgi hawaasa tokkoo tikfamee mirgi Oromoo maaliif kabajamuu dhaba jedhamee laalamuutu irra jira jechuudha kakaanii bakka qabatanii bakka gadhiisaniitu nama wallaalchisu hoggaa garii ka Oromoo ni qabsaawa sirna tokko Oromoo ni qabsaawa
mootummaa tokko garagalche sirna san garagalchuu jijjiiramuu waan hin dandeenyeef miidhaan Oromoo irra baadhatti jechuudha. Dilli arra Oromoo irra ol bee goftaate Oromoo irratti yakka hojjechaa jiru kun gaafa kalee qeeroon Oromoo dhiiga gannaqaa turte tokko isaaniin agarree jechuudha. Ijoolleen Oromoodhaa magaalaa sanii tasochii qeeroo keessa qooda ol aanaa fudhattee akka sirni TPLF buqqa'u goote dhalattoonni naannawa sanii arra mana hidhaa keessaan baane hedduun isaanii. Kun maal garsiisa? Warri Soomaalii mana hidhaatti nafne warri Amaaraa mana hidhaatti nafne garuu dhalti Oromoo magaalaa san keessatti ka cufti bulchiinsa tokko waliin qabu Oromoo mana hidhaa keessa jira jechuudha. Kan dhoysuu hin dandeessan. Please natti hin bilbilina please. Dhoysuu hin dandeessanii jechuu barbaadeeti. Kakaanii wahuma hedduu nama ajaa'ibsiisa. Kakaanii wahuma hedduutu nama ajaa'ibsiisa. Warri amma biyya san ol aantummaa teenyaan bulchinaa, ol aantummaa amantii teenyaatiin bulchinaa, biititun biyya abbaa keenyaati, namni nu wajjin qabu, Itoophiyaan Amaaraa qofaa jedhu qaceelfama qabsoo isaanii hoggaa baasan kitaaba amma maxxane tokko miidiyaaleen Habashaa tokko kitaaba isaanii hamaxxane dubbisaa jiru jechuudha. Kitaaba kana Dr. Waldasan nama jiru nama mana hidhaa jirutu barreesse jechuudha. Nama magaalaa Finfinneetti abiyyi aangoo kannaafii ture. Waan ajaa'iba isinitti ta'u keessa diinotan Amaaraa warra Amaaraaf ajjecha Amaaraa dhumaati Amaaraatiif kallattii baasaa ture yookaan Amaarri ka dhumuuf sagantaa baasaa ture jee warra isaan kitaaba kanarratti tarreessan hedduu nama ajaa'iba. Fakkeenya Dr. Ali Birraa kaafatan Rabbi rahmataa godhuu fi Haacaaluu Hundeessaa Rabbi rahmataa godhuu fi Andu'aalam Gosee, Taaddalee Gammachuu, Yoonas Geetaawun, Lij Yaareed, Xaggaayee Dandaanaa, Ittiiqaa Tafarii, Galaanaa Gaarumaa, Caalaa Dagafaa. Amma artistoonni Oromoo kun akkamitti dhuma Amaaraatiif haala mijjeessan kitaaba kanarra akka bahee jechuudha. Kitaabni kun bahee faca'ee jira. Diinummaa warri faannoo ifiinjoo hoggantoonni faannoo kun Oromoof qaban. Nin dhufa. Karaa kaaniin maal jedhan? Karaa amantii Islaamaatiin Ahmaddiin Jabal, Kaamil Shamsuu, وخرا أمانتيتين خرا إنستيتوشنيتين والده درجوت أورومو والده لويروت أورومو قاديس أورومو ما ميديا OMN ميديا OBN ميديا أورومو خجوري شوف أدوتو كلنا بسيني يجودا خرا ورا أما براتين جوهر محمد جرا نيس أجاي أرار ساجرا هدو ليش الجبسة خون شفتي ورا حالة خنا متجيسة ترجعني كتاب الرتي بريسني قديسن جتشونا كتاب لكون all over the world فجأة جتشونا نمني كتابة خنا دبسة مال فرات سلا جري ما فانو إفين جوخون وري ما فانو جوخون شرابي يسن سينو سلا قباتني وروتا خنا الرتي درا كأي شبري جيسني جتشونا خنا مالي فين كاسو بربادي أسر رتي warri faannoodha wajjin qabsoo goona faannoo wajjin haala mijjeeffannee goona jedhan warra duguuggaa Oromoorra geggeessuuf deemuu jechuudha. Warri faannoo kun wanni irraanfatan katabu as keessatti hin dhufneefin se'a waldee dubartoota Oromootii fi waldee qotee bulaa Oromoo qofa irraanfatanii jechuudha. Warra kana wajjin ni hojjanna jechuun hangam takka Oromoo irratti yakka geggeessuu deeman garsiisaa jechuudha. Tanaaf ummanni Oromoodhaa biyya keessa jiru artistoonni Oromootis waldee qabaatte waldeen artistoota Oromoodhaa kitaaba ya Amaaraa yasil tigil jedhu kana namichi mana hidhaa jiru Dr. Waldasan kun seerri hidhee kaayuu qofa odoon ta'in adabbii argachuudha qaba. Maaliif genocide Oromoo rayyaame jechuudha. Tokko artistoonni Oromoo keessa akkamitti artistoonni mul'ataniidha. Artistoonni Oromoo ija Oromooti. Sochii qabsoo Oromooti. Onne dhawata qabsoo Oromoo ummata Oromootis. Ummanni artistiin qabne sagaleen isaan dhagahamtu.
مالف سرنا ساني خيستي سرنا ورا بشوتا خيستي أفان أورومو وان دبتمان تورينيف أرى ورا قبي أورومو في سجلته غنا جل ما أنفتوف أكيك لفخايتني أتشودا جرخنا نولدسن كنفان دكتور وندسن كن خمما منهد أجر قاف هاي قالوا هندي سانياتن هاي قالوا موتو الجواري قرر ورا جهري رسم باساتو ريجا تشودا ورا أمارة جلا قلفتن أمارة ملئ منبرو يتن دوي در خايتني كيلو أفرفدو بربادن يكيس الأورومو راتو جتشو ديمتن يكا أكناتي يجتشو وان تكاتي مولد قناف أماني أورومو لا ورئي سنيف كابسو ينجو أين يوجيك وليقلن أماني أورومو هبتشو لكبا دينة توفتات في دينة ترسيمو أدباسي بيخو لكبا أماري إنس أني إنستيتوشن أمارا دينا ترسيموتي يجون أورومو داف كون أسيف أجوان كبانين كب خناف حالة ديمو جرو لا إيجاد لا وان كتاب نخون نفجأ أكما على فجأة وتبيه خيسة تسفجأ يجونا جاجا أما كتاب نخون فيدو جرو أما أنت المامو دندو جاجا أمني كتاب نخون فيدو أما بيخو يسن رجل أماني أوروموتي أرتستو ساتي فجو بيتو ساتي فجو هايو ساتي فجو لك أبا يجونا جرخون شفتان akka isaanii biyya san keessan jiru fannoo jechuun international terrorist jechuudha akkasi fannoon warri kitaaba kanaaf katabe hogganootan isaan wanni bira khaniin jiru ummanni Oromoo haqasaa mirgasaa falmachuudha qaba warroonni garii ni beeynaan garii way balleessiti beeytu jara keenyan beeynaan garii is very dangerous amma hoggaa garii maal jaan daangaa Soomaalii kana khawari buusaa jiru إموتو ما سنكتينين بيخا إبرا إببيخا نمني أورمو أفكانه منجرو جريو اتبو إسدانجا خانا فئيسان أدوك أبانو موتو ما نكونيز غاغا أما كاسيني بربادا يتشونا موتو ما إيغا غنكو مالي جراتشون دندينيو أنتي غارو وانا أجائبه توكوتو جرا وانا أجائبه جرا دانجا خانا وري خانا بني موتو ما وجتا ورا أدبي لسما أورومو خيس سجيرو نموت خيس سجيرو ورا قول اللي تاو وقا جامع بسخن نمون أركاي جود ورا خيس سجيرو خمك أبي تنسى مالف أمتا في نمني ورا كانتن مك أف أورومو أف كبسوينتن جروك أبساوت توريسون جتك إيسون اسم ملك أبساوني براهين جرو يجونكون صدرك الرجرتن كان اسم في دي جود تشابسيتي بكا أما جرتن كان اسم أبي يجود أدبي لسما أورومو سربا من سدانجا أوروميا رتي تكانا ما توكو جن كومبرمايز قول إهم بيه هو يتشودا أوكي تكان دوبتم دانجا غافا فانون دانجا ولا غبهاج أبسيتيس انتنا ما فتما غباتانين دوبتنا أما دانجا خرا سومالي مسنسوت أباوتي كيسار أبا وغانتو تقول للجرو يتنك آني توكو مالين أيتشودا ما دف آنين كابدن غتيتير نموت أتشخي ساركك أبو يجراتي باسا أما دوراتي نما أبالو أجيساني بينا يتن قارو نما بيتن سانين بافني أمتا خانا اتن صوبنا أماني أينيو إساك أبسوغو لجر أينيو إسارك أبسوغو لجر سيني بيخا يجور أوكي كابسون نما أرب سوق أفامتي كابسون مكانا ما بلي سود آمتي كابسون هجيدا غافتي كابساوا يرو نما تكيسون كابو نما بيرات تكيسيته اتي موتي تهون دنديسو يچودا no you cannot be نما بيرافل سبلفته اتي هيو تهون دنديسو هاي وري الرئيس سبلفتنكو ور خلي خرايس انغرسيسه يچودا ور فانون فرافي اباون دينا في يچودا ور فانون هركساني خميرغا اباون دينا ساني تيچو وهما كان اوفاتورتن كلبي على تنتيس نما ولي رجارتني براو غنتوني اباو منيد اجرو بساسو تابيتي تشاتورتن واني سنجا تشاتورتن مكانجر رغانيس جير سلا والقصه ميغاري نموان دندو اورومو فاغودو نموان دندو اورومو دافادلغو غرو مقاول بلاي سودان والمومن دندم مقاول بلاي سودان والهنجفاتشون هندندم
addi bilisummaa Oromoo hoogganoota isaanii keessa namoonni muraasni isin jettan kadaangaa Soomaaliyaa akka Oromoo dhawanirra qooda fudhatettanii dubbattan abaluu fi abaluu ettanii maqaa isaanii hin dubbanne. Tanaaf wal yakkuun waan hin jirre maqaa wal balleessuun gaarii hin ta'u. Waan keessan hedduu oduma beeynuuti namaan nama kofleennee usna. Tanaaf xiqquma ragaa ja'ame ragaa ja'a hoggaa gari wanni isin hojjettanu waan namichi maraataan kiiloo 4 jiru hojjeterra xiqqaadhaa miti suutuma ja'a. Qas qilleensi suuta miila baaftii ja'anii miti suuta miila baasaa deema. Kanuma nageetti oola.